Waldani aksiyoona fayyaa waliif giddugala speeshaalitii dhibee keessoo baqaqsanii wallaanuu fi kolleejjii fayyaa magaalaa Hararitti banee eebbiseera. Dhaabbatichi tajaajila fayyaa si'ataa fi hunda galeessa hawaasa biraan ga'uun diinagdee abbootii aksiyoonaa guddisaa jiraachuu hoogganaa olaanaanii waldichaa obbo Warqinaa Guddisaa himaniiru. Guyyaa har'aa waldaan aksiyoona fayyaa waliif akkuma isaa karoora isaa ganama baafatee ka'ee magaalaa Harar keessatti dhaabbata lama hundeessee hojiitti galchuu danda'eera. Dhaabbileen kun lamaan waliif speeshaalitii seentarii yookiin immoo waliif giddugala speeshaalitii seentarii tokkoo fi akkasumas kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinasii eebbisiifnee hojiitti galchuu dandeenyeerra. Egaa waldaan aksiyoona fayyaa waliif akkuma ganama karoora isaa qabateetoo manaa ba'e karaa gaariirra jirra, waan gaarii hojjechaa jirra. Karoora keenya kun magaalaa Harar duwwaarratti kanaaf otoo hin ta'in akkasumas gara magaalaa Baalee, gara magaalaa Jimmaa, gara magaalaa Naqamteetti kan sochoonuu fi bara dhufutti kolleejjii saayinsii fayyaa fi laaboraatoorii magaalota sadan kanatti kan bannu ta'a.